Tole nagaa fi haraarrii jaalalli waaqayyoo lafaa fi bakka jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Jaallatamoo fi kabajamoo qulqulloota saba waaqayyoo yuutuubii waldaa eegumsaa jalatti argamtan biyya keessaaf alaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyoo lafa jirtan bakka jirtanitti dachaa dirribatee isiniif haa baay'atu. Baga nagaa taatanii gooftaa isa nagaatti nu eegee karaaf kallattii hundumatti nu eegee nu gaggeessee nagaa nuuf laatee akka nagaa wal gaafannu nu taasise Kiristoos galata ulfina guddaa argatu. Gooftaan baraaf jireenya keessanaa eebbisuu eebbifama. yuutuubii waldaa eegumsaa jajjabeessaa subscribe gochaa iddoo guddaadhaan gaa turtanoo like gochaa dhalootaaf immoo share gochaa dhaloota biraan gaa turtanii baay'ee eebbifamaa. Gooftaan baraaf jireenya keessanaa eebbisuu baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabanya eebbifamaa. Ayyaanni waaqayyoo kanuma caallatti hunduma keenyaaf haa baay'atuuni. Waaqayyo isaa akkasitti nu gargaaree guyyaa kanaa fi carraa kanaa haala jiraachuun hin malle keessatti jireenya nuuf laatee nagaa nuuf laatee waaqayyo isa nu gargaare kana Kiristoos galata ulfina guddaa haa argatuuni. Ani obboleetti keessan burteedha. Akkuma kana dura karaa walalootiin waaqayyo keenya wal wajjin hin galateeffanna. Waaqayyoon keenya waaqa galateeffamuun maluufiidha. Osoo inni nu gargaaruu baate osoo inni nu wajjin ta'uu baate warra badan sana keessaa qooda qabaanna turre. Garuu waaqayyo nu gargaaree warra jiraatan keessaa tokko nu godhee fuula isaa nu dhaabeera. Waaqayyo isaa akkasitti ayyaana isaa nuuf baay'isee sagalee isaa akka wal wajjin hin qooddannu inni nu wajjin hin ta'e nu gargaare galata guddaa Kiristoos Yesuus haa fudhatuuni. Nu humna qabaannee miti dandeettii qabaannee beekumsa qabaannee miti akkasitti dhaabannee nagaa wal gaafachuuni gargaarsa waaqayyooti. Gooftaa isa nu gargaare immoo galateeffannaa. Har'a immoo karaa walalootiin waaqayyo nutti dubbata. Karaa walalootiin waaqayyoon hin galateeffannaa wal wajjin hin waaqeffannaani. Egaa waaqayyo karaaf kallattii hundumaan nutti dubbata. Yeroo hundayyuu sagalee waaqayyoo yeroo hundumayyuu nutti dubbata. Egaa gurri dhaga'u yoo jiraateeni waaqayyo karaa hundumaan nutti dubbata. Isa nutti dubbate kan ammoo itti qabamnee akka jiraannu itti eebbifamnee dhaloota biraan immoo share goonee akka jiraannu gahee keenyadha waan ta'eef waaqayyo baraaf jireenya keessanaa eebbisuu share godhaa dhaloota biraan gahaa. yuutuubii keenya immoo ammas nuuf jajjabeessaa subscribe godhaatii isiniin jenna. Gooftaan sinaa eebbisuu eebbifamaa. Asumaan gara walaloo kootti sin dabarsa. Mata duree walaloo koo akkas jetti. Harki kee naaf gahaadhaa jetti. Harki kee naaf gahaadhaa jetti. Harka kee gaditti hin barbaada harka biraa. Harki kee tokkichi kumaatamaa firaa. Harki kee tokkichi kumaatamaa firaa. Miliyoona meeqan harki lakkaahamu tokkicha harka kee garuu inni caalamu. Tokkicha harka kee garuu inni caalamu. Hin barbaadu innoo irkoo firkata namaa. Isa dubbate naaluun jecha isaaf amanamaa. Isa dubbate naaluun jecha isaaf amanamaa. Goota ija barbadaa kan biyya lafaa mohe jaalala lubbuu koof dirri kee dhiiga buhe tokkicha madaalliin qabne humtinuu sin caalu si harkattan fayyee yoomiyyuu sin haalu si harkattan fayyee yoomiyyuu sin haalu. Yesuus yoo jedhaniin du'aan lafaa ka'a tokkicha harka kee abbaa maaltu gaha. Yesuus yoo jedhanii du'aan lafaa ka'a tokkicha harka kee abbaa maaltu gaha. Yaa ilma waaqayyoo kan nuuf jettee dhufte gudunfaa walxaxaa harka kee nuuf furte jirma jiidhaa baattee moofaa koo haaresite kakuu koos raawwattee diina koo qaanessite kakuu koos raawwattee diina koo qaanessite. Kufuu koon eeginaa lakki yaadiinota innani amanee barumaan jiraata innani amanee barumaan jiraata. Dhadhabaa fakkaatee tokkicha ta'ullee al tokkoon kan sirreessu unnoo qaba ulee al tokkoon kan sirreessu unnoo qaba ulee. Sin jaalladha yoon jedhe narraa sin fokkisu akka waaqolii biroo warqii fidi jedhee hanaan nan rakkisu dhadhaboota hundas harkasaa kan hirkisu dhadhaboota hundas harkasaa kan hirkisu. Ati waaqa dhugaa tasa hin shakkamtu dhugaa keetiin alas sobaan hin waamamtu dhugaa keetiin alas sobaan hin waamamtu. Akka harka keetti naaf hin ta'u harki namaa har'a yoo guutuu ta'e borummoo ni dhabama har'a yoo guutuu ta'e borummoo ni dhabama. Harki namaa gantuudha har'a irraa nyaatanii borii hin ni dhumu harka isaa tokkicha garuu inni samii utubaa malee humu harka isaa tokkicha garuu inni samii utubaa malee humu. Harki kee dheeraadhaan iddoo hunda qaqqaba inni si amanee shakkii maalii qaba inni si amanee shakkii maalii qaba. Rakkinni biyya lafaa inni si sodaachisu harka isaa tokkichaan buddeen ija 5 kumaatama nyaachisu harka isaa tokkichaan buddeen ija 5 kumaatama nyaachisu. Waaqni dhugaaf sirriin Yesuus tokkicha harkuma isaatiin akka supheessi tolcha harkuma isaatiin akka supheessi tolcha. Kan falameen dhumu innati naaf oolte
lolaa kootis taatee diina kootiin lolte lolaa koos naaf taatee diina kootiin lolte. Yaa irree waaqayyoo mee ati nu golboobi ayyaana keetiinis maaloo mee nu abboomi ayyaana keetiinis maaloo mee nu abboomi. Baay'inni dagateem hojii harka keeti waan biyya lafaaf jedhee jiraata akka feetti waan biyya lafaaf jedhee jiraata akka feetti. Harka keen harka koo qabi jedhee inni si kadhatu. Harka keen harka koo qabi jedhee inni si kadhatu har'a garuu harkuma isaati wangeela qabachuu saalfatu har'a garuu harkuma isaati wangeela qabachuu saalfatu. Ani fedhu harka biraa kan keettu naaf caalaa bakka hin mul'annetti ija keenya laala. Bakka hin mul'annetti ija keenya laala. Gooftaan baraaf jireenya keessa naa eebbisu walaloon koo walaloo baay'ee gabaabduudha. Egaa gabaabduma kana keessaa ergaa guddaa akkasiin fudhattan abdii guddaan qaba. Akka itti eebbifamtan abdii guddaan qaba. Walaloo biraa nama walitti deebinuttu ayyaana waaqayyoo keessa naaf tura. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa eebbaaf ta'a. Bakka hin dogoggore immoo na of kalchaan siniin jedha. Eebbifamaa waaqayyo baraaf jireenya keessa naa eebbisuuni. YouTube kanarra subscribe godhaa iddoo guddaadhaan ammas akkuma kana dura jajjabeessaa siniin jenna. Eebbifamaa eebbaaf ta'a. Shalom.